yoo bilisoomne akka Oromootti hundi keenyatu bilisooma. Yoo gabroomnes hundi keenyatu waliin gabrooma. Okay? Gandi tokko bilisa bahee gandi tokko gabrummaa keessa hafuun hin taatu Oromoo keessatti. Kanaaf jechaati ummanni giddu galeessaa, ummanni Shawaa, ummanni Tuulamaa kana sirriitti beekuu qabdani. Nan beeka amma namoonni aangoo tokko warra PP keessa qabanis warra asii galanis warra giddu galeessarraa wanna baay'ee ka odeessaa jiran namoota nuti durii qabsaa'ota keenya jennee isaanitti abdataa turre wanna tokko akka olola oofaa jiranii nan beeka. Karaa adda addaatiin nutis akka gara isaaniitti dhufnu nutti watwaataa jiranii. Nuti garuu durumaayyuu taanaan gaafa nuti Oromummaa keenya barreerraa kaasee hanga duunutti Oromoo taanee duuna malee Shawaa taanee yookiin immoo ganda tokko taanee miti kan duunu. Kanaafuu adara kanan isinitti dhaammadhu hundi keenya Oromoodha. Akka Oromootti wanni nurratti gahe hundi akka Oromootti nurratti gahe malee akka Shawaatti yookiin immoo akka waaqeffataatti akka Ortodoksiitti akka Musliimaatti akka Kiristaanaatti akka maalitti miti. Akka hin qabu Oromoo taaneetu ajjeefamaa jirra. Borus Oromoo sila taanuuf nu ajjeesuuf deemu. Kanaaf jechaati irribaa ka'a warri amma ta'e karaa maallaqaatiinis ta'e karaa adda addaatiin warri gara bilisiginnaa paartii kanatti gurra kennaa jirtanii ammallee irribaa ka'a. Wanni bilisiginnaan itti deemaa jirtu kuni wanna Oromoo balleessu, wanna sabaaf sablammii biyya sana keessatti jiru wanna balleessu. Namni tokkummaa jibbuu hin jiru. Ani biyya addunyaa Ameerikaa kana keessa jiraadha. Addunyaan Ameerikaa kana keessa jiraatti nama tokko wajjin rakkoo hin qabnu. Oromoon immoo aadaadhuma isaa keessattuu nama wajjin jiraachuu kana rakkoo tokko illee hin qabu. Aadaan keenyas nuuf hayyama. Akkaataatti guddanneesi akkasii dhugaan immoo lafarra jirtu Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha. Sabaaf sablammiin baay'inaan kan jiraatu Oromiyaa keessatti hanga har'aatti rakkoo tokko illee Oromiyaa keessatti namni isa qaqqabee hin jiru jechuudha. Yeroo amma dhiyootti wanna Shaashamannee keessa ta'e baay'ee keessan yaadattu quba qabdu na caalallee hin beektu. Wanti sun egaa diraamaa akka ta'e guyyaadhaan gadi bahaa jira. Ammas taanaan olloota keessan eega olloota keessan akkuma kanaan dura nagaadhaan akka tiksaa turtan akkasitti nagaadhaan tiksa. Kan biraa obboloota kiyya artistoota Oromoodhaafis dhaamsan qaba. Artistoonni Oromoo kaleessa waggaa 3 dura hundi keessanii keessumattuu warri biyya keessa jirtan anillee biyya alaan jiraadha. Gaafa hidhamtanis, gaafa beeloftanis, gaafa daaromtanis rakkoo gaafa isinitti qaqqabe hunda keessanitti rakkoon sun wal qixa ture. Har'a artistoonni tokko special treatment argatanii kaani moggaatti dhiisanii yookiin immoo kaan isin achi dhiibanii wanni jedhamu kuni seenaa keessatti isin gaafachiisa. Kanaafuu amma isin hin beektan jedheefi miti warra garuu wanna akkasii keessa jiraattan yoo jiraattan ammallee adaraa isinittiin dhaammadha. Wanna akkasii kana dhaabaa artistiin yeroo hundayyuu sagalee ummata isaa ta'uutu irra jiraata. Yoo sagalee ummataa hin taane booddee mootummaan kun hin darbaa. Gaafa mootummaan kun darbu eenyu waliin jiraatuuf deemna, eenyuuf dhaamsa dabarsuuf deemna. Kanaaf jechaati artistoonni keenya obboloota kiyya adaraa kanan sitti dhaamu. Kanaan dura warra wajjin beeloftan, warra wajjin eewwattan, warra wajjin hidhamtan, warra wajjin makaraa baay'ee keessa waliin dabartan yaadadhaa. Hunda caalaa garuu Oromummaa isin sirriitti beektani, isin sirriitti faarsaa qabsaa turtan sana har'as haa yaadannuun jedha. Walumaa galatti egaa ani akkuma jedhe wanna kana baay'ee godhen beeku agees har'a garuu maan jedhu natti fakkaata. Walumaa galatti yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadha saba Oromootiif.
in general biyyittii Itoophiyaa jedhamtu sanaaf. Kanaafuu hamma dandeenyu warri diasporaa jirru kunis yeroo kamiyyuu caalaa otoo siyaasni nun daaggeessin otoo adda addummaan xixiqqoon kun osoo nun daaggeessin walitti dhufnee hawaasa keenya jabeessinee hawaasni yoo jabaatee siyaasni keenya sin jabaataa ummanni keenya sin jabaataa akkasitti beekota keenya kabajnee warra gara fuulduraatti karoora nuuf baasan fuuldura keenya baafnee isaan dhagahaa wal gorfachaa jaarsolii keenyarraa gorsa fudhachaa akkasitti wal dhagahaa yoo deemne malee wanni amma dhufu kuni yoo wanna kana har'a hin qolatin Oromoon akkuma amata 150 dura abalutu miniliktu nu cabse akkuma jenne har'as wanni deemaa jiru gara akkasiitu deemaa jira. Har'a garuu wanni akkasii kana gochuu hin danda'anii yoo nuti walii wajjin dhaabbanne. Oromoon humna guddaadha. Oromoon galaana. Galaanni kun yoo walii kan dhagahu ta'e galaanni kun booyii tokko keessa kan deemu yoo ta'e mootummaan Itoophiyaa miti mootummaan humti addunyaan Oromoo mo'uu hin dandeessu. Kana jechuun maali? Tokkummaan humna jechuudha akkuma beekamu. Kanaaf jechaati adaraa keessanii dhaamsa kiyyaa kanallee hiriyoota keessanii namoota isin beektan hundaafuu waliin naaf gahaadha. Hawaasa keenya haa cimsinuu. Ambiraa ergaa guddaa kanan actually raanfachuuf deemaa ture maali? Waldaan keenya waldaan Maccaaf Tuulamni GoFundMe qopheessaa jira. Egaa waa'ee seenaa Maccaaf Tuulamaa baay'ee keessanitti himuun narra jiru natti hin fakkaatu. Maccaaf Tuulamni erga hundaaheeti kaasee hanga har'aatti tokkummaa Oromoo irratti jiruuf jireenya Oromoo irratti wanna hedduu kan ibsuu dandeenyu hojjetaa ture. Dhalachuu abaa'oodhaaf illee sababa guddaa kan ture Maccaaf Tuulama. Nabsee Hacaaluu keenya hamaaru yeroo darbeellee ummanni keenya gara naannoo Harar gaafa buqqaanii karaa Hacaaluutiin wanna baay'ee qarqaarsa godhaa turanii. Walloo keessattis akkasii Wallaggattis iddoo hundatti Arsiitti Maccaaf Tuulamni iddoo hundatti qaqqabee jira. Seenaan isaa akkasii ibsaa. Egaa adaraa keessan GoFundMeen banamee jira. GoFundMe sana ordofaatii qarqaara qarshii 5 taane qarshiin 5 biyya keessatti deeme maal akka gochuu danda'u beekamaadha. Kanaaf jechaati adaraa isinittiin dhaammadha. Maccaaf Tuulama qarqaaraa keessumattuu warri diasporaa kana keessa jirtanii yeroon kun yeroo hamaadha. Yeroon kun yeroo callisneetuma teenyee walii ilaalluu miti. Gaafa hiriirri nagaa gaafa yaamamu dafaatii bahaa namas dadammaqsaa Oromoota kanaan dura callisanii manatti galanii tahaa turan kanallee maaloo dhaqaatii mana isaanii rukutaatii akka isaan bahanii akka isaan saba isaanii wajjin akka dhaabbatan boru bo'uunomaa namaaf hin fayyadu. Har'uma wanna dandeenyu hunda gochuun nurra jiraata. Kanaaf jechaati adaraa keessan isinin jedha. Wanni maayidha wanna dhumaatti maal isinittiin dhaammadha. I'll guarantee you yoo nuti tokkummaadhaan dhaabbanne yoo nuti wal dhageenye yoo nuti irriba malee hamma Jawaar faa, Baqqalaan faa, Abdii Raggaasaan faa, Dr. Shuggut Galataan faa, Michael Boorana maqaa Oromootiin maqaa siyaasa biyya sanaatiin mana hidhaa jirani amma isaan hiikamanii ba'anitti yoo nuti onneedhaan xiiqiidhaan yoo nuti kan gadi baanee iyyannu taane gadi baanee mootummaa kana kokkee kan qabnu ta'e Jawaar faanis hin lakkifamu. Booddee booharraa oollaa jechuudha. Kanaaf jechaati adaraa isinittiin dhaammadhaa. Fayyaa ta'aa galatoomaa isinin jaalladhaan isin jedha. Dhumatti ammas isin bohaarseetuman deema. Wayii si dhaamadhaa allaatti naggorii
dhaamsa biyyaas fuudhi samiirraan bararii kalamsoo baddeessa cidhuu gubbaas marii salaamannaa jedhii bareedduu hararii dadhabduu siif qabii obsiinaa bararii afuura baafatta qubattu hararii bareedduu harariis gaafadhu irra gorii waa'ee ishee qoradhu na kottuun bararii isin jedha achiiti immoo sirbanani baay'ee jaallachaa ture maali kanan jaalladhu duraayyuu kaasee sirbituu Muktaar Usmaan baay'een jaalladha kanaaf jechaati sirba isaa amma dhiyootti kabaase tokko olola diinaatiin abdiin kutatinaa olola gantuutiin abdiin kutatinaa jabaadha Oromoo abahoodha qabnaa nimoona jabaadha Oromoo qeerroo keenya qabnaa nimoona olola diinaatiin abdiin kutatinaa olola gantuutiin abdiin kutatinaa jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona isinin jedha nimoona ni injifannaa tokkummaadhaan yoo deemne tokkummaadhaan yoo masakamne wanti nu daangeessu tokkollee hin jiru hin sodaatina namni gufuudhaanis hin du'a waama xixiqqootiin namni hin du'a duuti keenya silaa hin ooltu du'a seenaa qabdu du'a osoo dhugaadhaaf falmannu yoo duune bor ijoollee keenyaa fi biyya gaarii biyya bilisa taate biyya nagaa taate biyya badhaadhina qabaattu hin alfanna sila ta'ee fi gabrummaa hiddaan buqqifnaa isa jedhan sana har'a dhugoomsuun barbaachisaa nurra jira kuni oomaa fala biraan qabnu now or never it's like do or die kanaafi nuti biyya alaa jirru sagalee taana nuti biyya alaa jirru faayinaansiidhaan wanna dandeenyeen isin qarqaarraa warra biyya keessa jirtan immoo wanna isiniif ta'u qeerroon wajjin haasa'a gurmuu tokko qabaadhaa ergaa keessan iddoo tokkotti chaanaal godhaa akkasitti ergaa keessan nutti dhaammadhaa nuti immoo ergaa nutti dhaammattan kana walitti qaqqabneetu sheep goonee gara keessanitti gara ummataatti immoo deebisnee kennina kanaafuu akkas goona ammas dhaamsa guddaa tokko natti dhufe sammutti innis maali warra as jirru keessumattuu warra miidiyaa hoggannu miidiyoota keenya akka OMN Kello Kush Bultum baay'ee warrumti asirra jirru akka aktivistiitti warra hojjetan hojii hedduu guddaa akka diroo elemoo ali wanna baay'ee hojjetaa jirtani baay'ee fayyaa ta'a galatooma yeroo keessan fudhattanii wanna kana hojjechuun yeroo namatti fudhataa wanna baay'eedha kan namatti fudhatu so wanni kun baay'ee barbaachisaadha maal jechuun barbaada ergaa biyyarraa dhuftu kana akkaataa Oromoon hojjetu haasoftanii sila torbaan tokko ajandaa tokko waliif kennitanii torbaan isa achaanutti immoo maal goona kan jedhu yeroo hunda wanna dinnina nu kennu irratti react gochoo son taane nutoo maal irratti haasofne diina kanaaf maal kennuu qabna kan jedhu irratti walitti dhufne haasa'uu qabna haasaa qofaa miti action we have to be action oriented wanna tokko haasofne deemne hojii irratti oolchuu wanna tokko hojii irratti oolchine deemne wanni sun akka guddatu akka firii godhatu akka dagaagee mul'atu gochuun baay'ee barbaachisaadha kana gochuuf immoo warra beekumsa qabdan warra sirriitti karaa adda addaatiin professional warri taatan yeroon isin ummata keessaniif dhuftanii waa gumaachitantu har'a please nurraa noolinaa sabni keessan isin waamaa jira isi waamti harmeen
yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen isi waamti harmeen isi waamti harmeen yaa ilmaan koo na dhaqqaba isiniin jetti harmeen isiniin jedha fayyaataa nan dheeressee nan deddeebi'aa gaa samoona kana yoo wanni haaraa yoo nan qabaadhe ammasitti garuu fayyaaf nagaadhaan naa jiraadhaa qeerroo fi qarreen keenya uummanni Oromoo biyya keessa jirtan of eeggachaa xiiqiidhaan wajjin haasa'aa tooftaadhaan masakamtanii akka diina kana nurraa buqqistan abdii guddaa isinirraa qabnaa fayyaa ta'aa yoo achillee qaamaan jiraachuu baanne yaadaaf qalbiin isin bira jirraa nagaatti naa turaa fayyaa ta'aa galatoomaa isin jedhaa naa jiraadhaa